Akkam jirtu barattoota, kun Oromoo Kids Academy'dha. Channel kana viidiyoo nun hojjennu akkasiin qaqqabuuf subscribe gochuun dagatiin, akkasumallee like godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa. Nuti gaggabaaboo akkasumas wantoota barbaachisoo yeroo yeroodhaan gadhiisnu karaa telegiraamii keenya, karaa feesbuukidhaan hordoftanii argachuu dandeessu. Telegiraamii keenya Oromoo Kids Academy jettanii search gootan argachuu dandeessu. Kan waliin ilaallu barnoota saayinsii waliigalaati jechuudha. Barnoota saayinsii waliigalaa yeroo darbe akaakuuwwan sochii jennee akaakuuwwan sochii kam akka ta'an waliin ilaallee turre. Sochii daandii sirrii kan jedhu irratti dhaabne turre jechuudha yeroo darbe barnoota keenya kutaa jalqabaa irratti jechuudha. Sochii daandii sirrii jennee gabaabsinee ilaallee turre. Gosoota sochii tokko isaanillee viidiyoodhaan bifa deeggarameen waliin ilaallee turre jechuudha. Har'a immoo kan waliin itti fufnu sochii daandii sirrii kan jedhudha jechuudha. Yaadannoo kun yaadannoo gabaabaadha. Kitaaba keessan irraa yaadannoo bifa gabaabaa ta'een akkasiniif galuu danda'utti kan qophaa'edha. Kanaafiyyuu nu hordofaa jenna. Sochii daandii sirriin jechuun egaa qaamolee safartamoo fiizikaalaa yeroo jennu qaamoleen safarri isaanii battalatti yookiin karaa biraatiin geggeeffamu qaamolee safaramoo fiizikaalaa jedhama jechuudha. Qaamolee safartamoo fiizikaalaa jechuun maal jechuudha? Qaamolee safarri isaanii battalatti yookiin immoo karaa biraatiin geggeeffamu qaamolee safaramoo fiizikaalaa jenna jechuudha. Qaamolee safartamoo fiizikaalaa kun egaa bakka lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Isaanis qaamolee safartamoo bu'uuraa fi qaamolee safartamoo diriirfamoo jennee ilaaluu dandeenya. Isaanis qaamolee safaramoo bu'uuraa jechuun hiika isaa yeroo ilaallu, qaamolee safaramoo bu'uuraa kan jennu kun hanga, yeroo, dheerina, tempereechara, hamma maatarii, karantii elektirikaa fi cimina ifaati jechuudha. Qaamolee safaramoo bu'uuraa kan jennu kun hanga, yeroo, dheerina, tempereechara, maatarii, warreen kun qaamolee safaramoo bu'uuraati jechuudha. Warri kun warra bu'uuraati. Warra didiriirfamoo yeroo ilaallu immoo warra didiriirfamoo kanneen ta'an kanneen akka ariitii, guula, humnaa fi kanneen kana fakkaatan warreen bu'uuraa jedhamanidha jechuudha. Egaa kan qaamoleen safaramoo bu'uuraa isaanii lamaa fi isaa ol irraa kan ijaaramanidha jechuudha. Qaamoleen safaramoo bu'uuraa isaanii qaamolee lamaa fi isaa ol irraa kan ijaaramanidha jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf ariitii yookiin guula jennee kan ilaallu kun qaamolee bu'uuraa lama irraa yookiin lamaaf isaa ol irraa ijaaraman kan jennu kun yeroo ilaallu, fakkeenyaaf qaamolee isaanii kana qaamolee bu'uuraa kan jennu fakkeenyaaf dheerina yeroo fudhanne, dheerinni kun fakkeenyaaf maaliin safarama? Dheerina qaxxaamuraa fi fageenya kan jedhaman ni jiru jechuudha. Fakkeenyaaf asii immoo ariitii haa fudhannu, asii ariitii fudhanna, asii immoo dheerinaa fi yeroo fudhanna jechuudha. Kana jechuun ariitii jechuun foormulaa isaa yeroo ilaallu, foormulaan ariitii maalidha? V'dhaan bakka bu'a. Ariitii kan jennu kun gara boodaa irratti ni ilaalla jechuudha. Ariitii kan jennu V'dhaan bakka bu'a. Kunis ariitiin kun maalidha jechuudha? Foormulaan isaa yeroo ilaallu qaxxaamura irra yeroodha jechuudha. Qaxxaamura irra yeroodha. Kana jechuun S'in kun qaxxaamura jedhamti. T'in kun immoo taayimiidha, yeroo jechuudha. Kanaafiyyuu maal jechuudha? Asitti kanarraa maal barra jechuudha? Asitti qaamolee safaramoo didiriirfamoo kan jedhamu keessaa ariitiin kun qaamolee bu'uuraa lamaaf isaa ol irraa dhufee jechuudha. Qaamolee bu'uuraa lamaaf isaa ol irraa yeroo jedhu ariitiif dheerina irraati dheerinaa fi yeroo irraati ariitii argachuu dandeenya jechuudha. Dheerinaa fi yeroo irraa ariitii argachuu dandeenya. Kana jechuun ariitiin wal qixa ta'a dheerina irra yeroo jennaa jechuudha. Dheerina irra yeroo. Kanaafiyyuu qaamolee safaramoo didiriirfamoo kun
Kanaaf qaamolee bu'uuraa lamaaf isaa olirraa lama yookiin isaa olirraa dhufee kan ijaaramedha kan jedhamu kanaafidha jechuudha. Warreen kana foormulaawwan kana gara boodaatti ni ilaalla. Gara dhumaarratti gaafiilee adda addaanis ni jiru, bal'inaan ni ilaalla. Qaamolee safaramoo bu'uuraa kan jedhaman keessaa muraasa yoo ilaalle immoo qaamolee safaramoo bu'uuraa kan jennu kanneen akka hangaa, yeroo, dheerina, karantii elektirikii, hamma wantoota, tempereechara, cimina ifaa warreen jennu kun warreen kun qaamolee safaramoo bu'uuraa jedhamu jechuudha. Hanga yoo ilaalle hangi maaliin safarama jechuudha? Maaliin bakka bu'a? Iddoo bu'eensaa m-dha jechuudha, maas jechuudha. Yuunitiin isaa immoo kiiloogiraamiidha jechuudha. Wanti ittiin hanga safaruu dandeenyu tokko kiiloogiraamiidha jechuudha. Bakka bu'eensaa immoo kg jennee keenya jechuudha. Yeroo immoo t-dhaan bakka buusnaa t time jechuudha. Innis sekondiidhaan safarama jechuudha. Yeroo kan safarru sekondiidhaan bakka bu'eensaa immoo s-dha jechuudha. Karantii elektirikii yoo ilaallu immoo karantiin elektirikii I-dhaan bakka bu'aa, innis ampiiriidhaan safarama jechuudha. Yuunitiin isaa ampiiriidha. Ampiiriidhaan safarama. E-dhaan bakka buusna. Dheerina yeroo ilaallu dheerinni L-dhaan bakka bu'aa, L jechuun lengziidha. Innis meetiraan safarama. M-dhaan bakka bu'aa. Akkasuma hamma wantoota immoo mooliidhaan yuunitiin isaa maqaa yuunitii isaa mooliidha. Bakka bu'eensaa immoo mool jennee barreessina jechuudha. Tempereecharri kan inni safaramu kelviniidha. K-dhaan bakka bu'aa. Iddoo bu'ee qaamolee safaramoo bu'uuraa isaa keessaa immoo T-dha jechuudha. Ciminni ifaa kaandeellaadhaan safarama. Innis CD-dhaan bakka bu'a jechuudha. Kana hunda isaa qabachuun isin barbaachisu. Kan ittaanu kan ilaallu qaamolee safaramoo kallattii isaanii irratti qaban irratti hundaa'uudhaan kalqabee fi kal'abee jennee gargar baasuu dandeenya jechuudha. Qaamolee safaramoo kallattii isaan qaban irratti hundaa'uun kalqabee fi kal'abee jennee bakka lamatti qooduu ni dandeenya jechuudha. Innis qaamolee safaramoo hamma qabaniin qofa kan ibsaman maal jenna jechuudha? Kal'abeeyyii jenna jechuudha. Kal'abeeyyii kan jennu kun maal jechuudha? Isaanii hamma qabaniin qofa ibsamu jechuudha. Hamma qabaniin qofa ibsamu. Kalqabeeyyii kun kal'abeeyyiidha. Kalqabeeyyii kan jennu immoo hammaa fi kallattiidhaan ibsamu jechuudha. Hammaaf kallattiidhaan ibsamu. Kal'abeeyyii kana yeroo laallu kanneen akka hangaa, fageenya, saffisa, annisaa warreen kun warreen kal'abeeyyiidha jedhamanidha jechuudha. Hanga fakkeenyaaf yoo fudhattan hanga kiilogiraamaan safartu kiiloogiraama yeroo safartan kallattii hin qabu jechuudha. Kallattii hin qabu. Fageenya yeroo laallu fageenyaaf qaxxaamura gargar baastanii beekuu qabdu. Sitti kalqabeeyyii kan jennu keessaa tokko qaxxaamuradha. Kal'abeeyyiin immoo fageenyadha jechuudha. Kana fakkiidhaan ni ilaalla. Asitti fakkeenyaaf namni tokko asii ka'ee bakka kanaa ka'ee karaa kana dhufee akkas deemee inni kun kallattii hin qabu jechuudha. Inni kun kallattii hin qabu. Kun fageenya jedhama jechuudha. Inni asii ka'ee karaa jajallaa kanarra deeme kun fageenya jedhama jechuudha. Kallattii hin qabu. Inni kun kallattii hin qabu. Qaxxaamura yeroo ilaallu immoo kallattiidhaan qaxxaamura isaa eeggatee jalqabaa dhufee hanga dhumaatti deeme jechuudha. Kun immoo qaxxaamura jedhama jechuudha. Qaxxaamura jedhama. Qaxxaamurri kallattii qaba jechuudha. Fageenyi immoo kallattii hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu warreen kal'abeeyyii jedhaman kallattii kan hin qabne yookiin hamma qaban qofaatiin kan ibsamanidha. Isaanis kanneen akka saffisaa, annisaa, fageenya jennee ilaaluu dandeenya. Kan kalqabeeyyii jennu immoo hammaaf kallattiidhaan ibsamu kallattiis qabu jechuudha. Isaanis qaxxaamura, ariitii, guula, humnaa fi kanneen kana fakkaatan kan kalqabeeyyii jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Qaamoleen fiizikaalaa sochii daandii sirrii ibsuuf gargaaran kanneen akka fageenya, qaxxaamura, saffisa, ariitii fi guula kanneen jedhaman kun daandii sirrii sochii daandii sirrii ibsuudhaaf nu tajaajilu jechuudha. Bal'inaan gara boodaatti ni ilaalla. Fageenya irraa yoo jalqabnu fageenya kan jedhurraa yeroo jalqabnu fageenyi maalidha? Bakka bu'eensaa S dha. Bakka bu'eensaa S dha.
Fageenya kan jennu kun egaa qaama safaramaa fiizikaalaa dheerina waliigalaa wanti tokko adeeme jechuudha. Qaama safaramaa fiizikaalaa dheerina waliigalaa wanti tokko adeeme jechuudha. Dheerina waliigalaa wanti tokko adeeme. Fakkeenyaaf bakka kanaa ka'ee namni tokko bakka tuqaa kanarraa ka'ee kallattii kanaan deemee dhufee asiin deemee kallattii kana qabate bifa kanaan yookiin kallattii qaxxaamura kan hin taane kallattii jallaa bifa kanaan deemee dhufee bakka dhumaa kana yoo ga'e inni kun fageenyadha jechuudha. Kun fageenya jenna. Wantichi kallattii kam irra deemu dheerinni karaa deemame fageenya jedhama jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Wanti sun kallattii barbaade irra yoo deeme kallattii isaarraa dhimma hin qabnu jechuudha. Kan nu barbaachisu sochii dalagamedha jechuudha. Innis bakka tokko ka'ee bakka biraa deemuusaadha asii ka'ee kallattii kana dhufee as ga'uusaa ilaallaa jechuudha. Iddoo jalqabaa fi iddoo dhumasaa jechuudha. Kanaafiyyuu wantichi kallattii kamirra deemu dheerinni deeme fageenya jedhama jechuudha. Kun fageenya jedhama. Qaxxaamura kan jennu kun immoo qaxxaamurri immoo sochii birqabaan kallattii murtaa'een taasifamu jechuudha. Innis fageenya gabaabaa qabxiilee lama gidduu jirudha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Asirraa yoo ilaalle fakkii kanarraa yoo ilaalle qaxxaamura kan jennu kun fakkeenyaaf namni tokko bakka kanaa ka'ee kallattii kana qabatee kallattii qaxxaamuraadhaan dhufee bakka kana yoo ga'e bakka jalqabarraa ka'ee bakka kanaa ka'ee kallattii kana qabatee bakka kana yoo dhufe kun qaxxaamura jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf wanti tokko yommuu socho'u bakka itti argamu ni jijjiira jechuudha. Fakkeenyaaf bakka tokko kaatanii iddoo biraa yeroo deemtan dirqama ni sochootu. Sochii sana keessa bakka itti argamtan sana jijjiirtaniitu jechuudha. Jijjiiramni keessan kun immoo birqabaan kallattii murtaa'een kan taasifamu qaxxaamura jedhama. Fakkeenyaaf isin mana barumsaadhaa kaatanii naannoon isin jiraattan hanga mana barumsaa keessanii naannoo karaa dalgaa qaba yoo ta'e bifa kanaan deemtu yoo ta'e bifa inni kun fageenya jedhama jechuudha. Fageenya jedhama. Garuu kallattiidhaan jalqabaa kaastanii hanga dhumaatti kallattiidhaan deemtan taanaan immoo inni kun qaxxaamura jedhama jechuudha. Kallattii murtaa'e irra deemtan waan ta'eef jechuudha. Isa jalqabaa karaa dalgaa irra deemtanii isa lammaffaarraa garuu karaa qaxxaamuraa irra deemtanii karaa kallattii murtaa'e irra deemtanii jechuudha. Kanaafiyyuu inni qaxxaamura jedhama jechuudha. Qaxxaamura jedhama. Kanaafiyyuu akka kanaan ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Fageenya gabaabaa qabxiilee lama gidduu jiru yeroo jedhu asitti fageenya gabaabaa qabxiilee lama gidduu jiru jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf namni kun asii ka'ee bakka kanaa ka'ee kallattii kanarra deeme inni kun fageenyadha jennee irra miti. Inni kun fageenyadha. Fageenya kana immoo karaa jajallaa kanarra deemuu dhiisee karaa qaxxaamuraa akka kanaa yeroo filate fageenya kana qaxxaamura jennaa jechuudha. Innis bakka fageenya gabaabaadha jechuudha. Fageenyi inni kun dheeraadhani karaa jajallaarra garuu qaxxaamurri kun immoo fageenya gabaabaa qabxiilee lama gidduu jiru jennee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Akkasuma fageenyaa fi qaxxaamurri hariiroo ni qabu jechuudha. Innis qaxxaamura jechuun fageenya kallattii qabu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fageenyi kallattii hin qabu jennee ilaalleerra jechuudha. Fageenya jalqaba kallattii hin qabu jennee ilaalleerra. Qaxxaamura kan jennu kun garuu fageenya wajjin wal fakkaata garuu kallattii qaba jechuudha. Qaxxaamurri garaagarummaa inni fageenya wajjin qabu fageenya kallattii qabudha jechuudha. Qaxxaamurri yuunitiin waltawaa qaxxaamuraa fageenyaaf qaxxaamuraa kan lamman isaaniiyyuu meetiraan bakka bu'a jechuudha. Yuunitiin waltawaa isaanii meetiradha. Sochiin daandii sirrii keessatti qaxxaamurri kallattii malee yoo ibsame fageenya ta'a jechuudha. Qaxxaamurri kallattii hin qabu taanaan qaxxaamura kan jennu kun sochii daandii sirrii irratti qaxxaamurri kun kallattii malee akkasumaan ibsameera yoo ta'e fageenya wajjin tokko ta'a jechuudha. Maaliif kallattii waan hin qabneef fageenya ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraan immoo saffisadha. Saffisa yeroo ilaallu saffisni V'dhaan bakka bu'aa. V kana jechuun velocity jechuudha. Fageenya yeroo murtaa'e keessatti adeemame ibsa jechuudha. Fageenya yeroo murtaa'e keessatti adeemame ibsa jechuudha. Saffisa kan jennu kun egaa fageenyaa fi
yeroo lamaan isaanii fudhannaa jechuudha. Yeroo saffisa hojjennu fageenyaa fi yerootti fayyadamna. Kana jechuun maal jechuudha? Saffisa jechuun fageenya yeroo murtaa'e keessatti adeemame jechuudha. Fageenya yeroo murtaa'e keessatti fageenya iddoo tokko kaatanii fakkeenyaaf manaa kaatanii mana barumsaa deemtan yoo ta'e yeroo murtaa'e keessatti deemtan jechuudha. Yeroo murtaa'e sana keessatti kan deemtan kun saffisa ittiin deemtan fageenya wajjin wal bira qabuun kan ibsinu kun saffisa jedhama jechuudha. Saffisa jedhama. Saffisni kal'abeedha jechuudha. Kallattii hin qabu. Saffisa kan jennu kun kallattii hin qabu. Iddoo bu'eensa v jennee bakka buusuu dandeenya. Yuunitiin waltawaasaa immoo meetir per sekondii yookiin sekondiitti meetira jennee ilaaluu dandeenya. Kana jechuun maaliif meetir per sekondii ta'ee jennee yoo ilaallu yuunitiin waltawaasaa maaliif meetir per sekondii ta'ee jennee yoo ilaallu foormulaa isaa ilaaluu qabna jechuudha. Asitti foormulaa isaa yoo ilaallu saffisni foormulaan isaa fageenya adeemame irra yeroo itti fudhatedha. Fageenya adeemame irra yeroo itti fudhate jechuun fageenyi maaliin bakka bu'a jennee ture sila saffisni v'dhaan bakka bu'a. Fageenya jalqaba kan ilaalaa turre immoo asitti fageenyi maaliin bakka bu'a jennee turre s'dhaan bakka bu'a jennee turre jechuudha. Asitti s'dhaan bakka bu'a jennee turre. Kanaafiyyuu v fudhannee fageenya s'dhaan bakka buusne miti. S irra jennee yeroon immoo maaliin bakka bu'a t'dhaan bakka bu'a jennee ilaallee irra jechuudha. T'dhaan bakka bu'a. Kanaafiyyuu asitti maal ta'a jechuudha foormulaan isaa v equals to s over t. Kana s'in fageenya deemamedha. T'in immoo yeroo nuuf kennamedha jechuudha. Kanaafiyyuu saffisa yoo gaafatamne gaaffii nuuf kenname irratti saffisa yoo gaafatamne fageenya deemame irra yeroo inni itti fudhate jennee ilaaluu dandeenya jechuudha bifa kanaatiin. Kanaafiyyuu asitti kan s'in kun maalidha? Fageenya deemamedha. S'in fageenya deemame yookiin dheerinni immoo maaliin safarama jenneerra meetiraan jechuudha. Meetiraan safarama irra jennee t'in immoo yeroo nuuf kennamedha. Yeroon immoo maaliin safarama? Sekondiidhaan safarama jechuudha. Kanaafiyyuu meetir per sekondii kan jedhu kun kanarraa dhufee jechuudha. S'in dheerinadha. Dheerinni meetiraan safarama. T'in immoo sekondiidhaan safarama. Kanaafiyyuu meetir per sekondii jennee bifa kanaan barreessina jechuudha. Kanaafiyyuu barreeffama kana qofa yaadachuutu hin ta'in eessa akka dhufellee yoo bartan gabaabaatti yaadachuu dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu yuunitiin waltawaasaa meetir per sekondii jennee fudhanna. Wanti tokko fageenyi inni deeme yeroo itti fudhatee firuun kan argannu saffisa jedhama jechuudha. Isa amma hojjennudha. Saffisa jechuun yeroo itti fudhate irra yeroo adeemame irra fageenya adeemame irra yeroo itti fudhate jennee ilaalla jechuudha. Foormulaan isaas akka kanaan ibsamuu danda'a. V equals to S over T jennee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Gaaffilee adda addaallee ni furra gara dhumaarratti. Inni biraan saffisa dhaabbataa kan jennudha. Saffisa dhaabbataa kan jennu kun maalidha? Saffisa dhaabbataa kan jennu kun sochii wanta tokko fageenya walqixaa yeroo walqixaa ta'e keessatti yoo deeme saffisa dhaabbataa yookiin wal fakkaataan deeme jedhama jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fageenya sochiin tokko yeroo raawwatamu fageenya walqixaa yeroo walqixa ta'e keessatti yoo deeme saffisa dhaabbataa yookiin wal fakkaataan deeme jedhama. Inni biraan inni barbaachisaa ta'e tokko immoo saffisa giddugaleessaa yookiin velocity average jechuudha. Isheen kun average velocity dha. V isheen jettu kun average velocity jechuudha. Saffisa giddugaleessaa jechuudha. Saffisa giddugaleessaan kun maal yoo laallu fageenya dimshaashaa yeroo dimshaashaa fudhateef hiramedha. Fageenya dimshaashaa yeroo fudhateef hiramedha. Kana jechuun maal jechuudha? Asitti fageenyi jira. Fageenyi nuuf kennameera. Yeroonis nuuf kennameera. Dimshaasha isaaniidha jechuudha. Fakkeenyaaf dimshaasha jechuun fageenya nuuf kenname lamatu jira yoo ta'e lamaan sana bakka tokkotti kana fakkeenya irratti ni ilaalla jechuudha. Fakkeenyota shallagamoo irratti ni ilaalla. Foormulaan isaa V average equals to S over T dha. S'in maaliin bakka bu'a jenneerra? S'in maalidha? Kallattii dhifama fageenyadha. T'in immoo yeroodha jechuudha. Kunis yuunitii waltawaasaa meetir per sekondii ta'a jechuudha. Maaliif? S'in yookiin fageenyi meetiraan safarama.
tiin immoo yeroodha. Yeroon immoo sekondiidhaan safarama. Kanaaf meetir per sekondii ta'a jechuudha. Yoon kun kan isinitti tolee yoo ta'e laayik gochuun dagatina. Akkasuma hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Chaanalii kana irratti viidiyoon gadhiifaman akkasiin qaqqabaniif sabskiraayib gochuun dagatina. Karaa teelegiraamii fi feesbuukii keenya Oromoo Kids Academy jechuun argachuu dandeessu. Galatooma.